Qondaalli siyaasaa beekamoon obbo Baqqalaa Garbaa hirmaannaa dhaaba siyaasaa keessaa ba'uu himan. Godina Shawaa Kaabaa Aanaadarraa gandootaa fi magaalota naannoo Amaaraatiin waldaangeessan irratti humni finxaalessa faannoo haleellaa banuun himame. Odoo ispoortiitiin jiila atileetiksii Itoophiyaaf boruu simannaan gootaa kan taasifamu ta'uu federeeshinichi beeksisee jira. Kunneen ijoowwan oduu keenyaati. Jaallatamoo daawwattoota keenya Waliif TV irraa oduu yeroo kanaatiif qindeeffannee jirru kan isinitti himu ammoo Daani'el Tasfaayitii nu faana tura. Qondaalli siyaasaa beekamoon obbo Baqqalaa Garbaa hirmaannaa dhaaba siyaasaa keessaa ba'uu himan. Baroota dheeraaf karaa dhaabaa fi dhuunfaan siyaasa Itoophiyaa keessatti hirmaannaa godhaniin kan beekaman dura taa'aan dhaaba Koongireesii Federaalawaa Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa biyya Ameerikaatti kologaltummaa gaafachuu BBC'tti himanii jiru. Tibba kana biyya amma keessa jiran Ameerikaatti oduun sobaa boqotaniiru jedhu irratti odeeffamaa kan ture obbo Baqqalaan addatti gaaffiif deebii BBC waliin taasisaniin haalli siyaasa Itoophiyaa keessa jiru karaa nagaa qabsaa'uufis ta'ee akka dhuunfaatti jiraachuuf yaachisaadha jechuun achumatti hafuuf murteessuu himan. Artistiin maqaa guddaa Hacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29/2020 ajjeefamuu hordofee bakka hokkora dhalateen walqabatee waggaa tokkoof walakkaa oliif hidhamanii kan turan obbo Baqqalaan akkuma hidhaa ba'aniin gara USA imalan. Waggaa tokko dura gara Ameerikaa wayita imalan uummata akka hiikaman gaafachaa ture galateeffachuuf malee achitti hafuu yaaduun akkan turre dubbatan. Biyya kana ergan dhufe waggaa tokkoof ji'a 3 ol ta'eera. Jalqaba kan dhufnee fi hidhaadhaa erga baanee booda uummata keenya biyya alaa jiru waliin wal argine tokkoffaa mana hidhaati akka baanu qabsoo geggeessaa turaniif galateeffachuu fi lammaffaa immoo gara fuulduraa waan gochuu qabnu irratti mari'achuufis jedhan. Obbo Baqqalaan erga biyya ba'anii waggaa tokkoof walakkaatti yeroo siqu keessatti haalli siyaasa Itoophiyaa keessa jiru jijjiiramuu kaasuun amma biyya sanatti deebi'uun barbaachisaa ta'ee natti mul'annes jedhan. Obbo Baqqalaa dabalatee hoggansi olaanaan dhaaba KFO ajjecha artist Hacaaluu booda mana hidhaa turan mormii isaanii lagannaa nyaataa guyyoota dheeraa geggeessaa turaniiru. Saba kanaatiinis qaamni isaanii miidhamee fayyaan isaanis yaachisaa ta'e akka ture ogeeyyiin fayyaa isaanii gabaasaa turan. Hidhaa akka ba'aniin imala galatoomaa jedhuun biyyoota alaatti hawaasa jiru waliin mari'atanii wallaansa fayyaa argatanii ni deebi'uu tilmaama jedhutu ture. Obbo Baqqalaan gaaffiif deebii BBC Afaan Oromoo waliin taasisaniin waajjiraaleen dhaabilee siyaasaa guutummaan guutuutti cufamaniiru jechuudhaaf ni danda'ama kan jedhan Obbo Baqqalaan sababa kanatti sochii siyaasaa biyya keessatti geggeessuun hin danda'amus jedhan. Kana keessatti lubbuudhumaanan jiraachuuf haala nama sodaachisu keessa ga'ameera. Lammaffaa immoo osoo biyya sanatti deebi'amee sochii siyaasaa gochuun waan hin danda'amnee fi gama kootiin ammaan booda biyya sanatti deebi'uun bu'aa buusuun qabu. Kanaaf biyyuma kana turuutu narra jira jedhee dhiyoo kanan murteeffadhe. Obbo Baqqalaan osoodhuma biyyatti deebi'anillee hojii barsiisummaa yuunivarsiitii keessatti hojjetan umuriin keessan waggaa 60 darbeera ittiin jedhamuudhaan itti fufuu akka hin dandeenye kan itti himame ta'uu dubbatanii jiru. Godina Shawaa Kaabaa Aanaadarraa gandootaa fi magaalota naannoo Amaaraatiin waldaangeessan irratti humni finxaalessa faannoo haleellaa qindaa'aa banuun himame. Waraanni gartuun finxaalessa Amaaraa faannoon Aanaadarraa irratti bane kun dilbata kaleessaa agayya 27/2023 irraa akka jalqabee jiraattonni himanii jiru. Gareen kun magaalaa guddoo Aanaadarraa gundoo masqalee fi adaree qabachuuf lolaa akka jiran maddeen himanii jiru. Gartuun finxaalessa Amaaraa hokkora meeshaa waraanaatiin deeggarame kan naannoo Amaaraa keessatti jalqabe gara Oromiyaatti babal'isuuf godinaalee Oromiyaa naannoo Amaaraatiin waldaangeessan irratti haleellaa waraanaa banaa jiraachuusaa jiraattonni godinaalee kanneenii himaa jiru. Godinaalee haleellaan humna finxaalessaa faannoo kanaan irratti raawwatamaa jiru keessaa godina Shawaa Kaabaa isa tokko. Agayya 27/2023 dilbata kaleessaa irraa jalqabee haleellaan godina Shawaa Kaabaa Aanaadarraa keessatti adeemsifamaa jira. Bulchaan bulchiinsa Aanaadarraa obbo Shibashii Ayaalew yaada OMN'f kennaniin
Humni finxaalessaa Amaaraa aanota naannoo Amaaraa daangaa Oromiyaa irra jiran 5 keessaa buufatee walqindeessaa ture dilbata kaleessaa haleellaa kallattii afuriin aanaa dharraa irratti banee jedhan. Humni faannoo lakkoofsaan guddaa ta'uu kan kaasan obbo Shiibashiin haleellaa tasaa bananiin humnoota nageenyaa irraa miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu isaa himanii jiru. Humni kun gammoojjii aanaa dharraa keessatti lola adeemsisaa jiraachuu kan eeran bulchaan aanaa dharraa humnoota nageenyaa raayyaa ittisa biyyaa milishaa fi qaamota aanaa wajjin ta'uun ittisaa jirra jechuudhaan himanii jiru. Godina Arsii Lixaatti sooressa abbaa karraa loon 800 horachuun himame. Hawaasni Oromoo jiruuf jireenya ofii kan geggeessu maloota garaagaraatiin isaan keessaa tokko horsiisa looniiti. Godina Arsii Lixaatti horii horsiisuun abbaa karraa jedhamuun maanguddoo loon 800 horsiisuun yeroo ammaa beekamantu jiru. Obbo Jaarsoo Deessisoo baatiin dhalatanii kan guddatan godina Arsii Lixaa aanaa Shaallaa ganda Sinqillee Guurii jedhamutti. Obbo Jaarsoo Deessisoo yeroo ammaa umuriin isaanii waggaa 75 ta'eera. Obbo Jaarsoon haadha manaa 5 kan qabanii fi ijoollee 52 horachuun himame. Obbo Jaarsoon sooressa abbaa karraa loon 800 ta'antu mooraa isaanii keessa jira. Qe'ee obbo Jaarsoo Deessisootti yeroo ammaa aannan akkuma durii saniitti dhugamaa jira jedhama. Loon amma horan kanaaf ka'umsa isaaniif kan ta'e handhuuraa gaafa dhalatan abbaan isaanii kenneef akka ta'e obbo Jaarsoon himaniiru. Handhuuraan akka aadaa Oromootti daa'imman tokko gaafa dhalatu handhuuraa daa'ima sanaa fidanii irra kaa'uun kennaa kennamuudha. Handhuuraan kun hanga gaafa guddattuutti waloraa kan horeessunis kanuma namaaf kenname sanaaf ta'a. Horiin obbo Jaarsoon handhuuraan argatan har'a waloree loon 800 ga'eera. Oromoon looniif kabaja guddaa qaba. Abbaan karraa obbo Jaarsoonis loon kanarraa bu'aannanii foon isaan alatti hojii daldalaa keessa ittiin galanii jiru. Magaalaa keessatti gamoo guddaa ijaaraa jiru. Kana malees oomisha boqqolloo fi mosee oomishanii bakka itti kuusan mana kuusaa magaalaa Shaashamannee fi Ajjee keessaa kan qaban ta'uun himamee jira. Obbo Jaarsoon qonnaan bulaa adda duree ta'uu ragaan waajjira kominikeeshinii godina Arsii Lixaarraa argame ni mul'isa. Oduu gaddaatiin gameessi tapha bunyaa Baqqalaa Alamuun yookaan Gaanchiin boqote. Itoophiyaa bakka bu'uun dorgommiiwwan Olompikii tapha bunyaa irratti adda duree kan ta'an keessaa gameessi taphichaa Baqqalaa Alamuun yookaan Gaanchii jedhamuun kan beekaman addunyaa kanarraa du'aan boqotee jira. Itoophiyaa bakka bu'uun dorgommiiwwan Olompikii Room, Tookiyo fi Meeksikoo irratti kan hirmaate Baqqalaa Alamuun umurii waggaa 82ffaatti du'aan boqoteera. Dorgommii Olompikii Meeksikoo irratti meedaaliyaa kan argate yoo ta'u, Leegosittis shaampiyoona Afrikaa ta'uu seenaan jireenya isaa ni argisiisa. Bara 1933 kan dhalate Baqqalaa Alamuun abbaa ijoollee 11ti. Sirni awwaalcha Baqqalaa Alamuus guyyaa har'aa sa'aatii 12 irratti mana amantaa Kidaana Maratii Shoogaleetti raawwatamee jira. Oduu ispoortiitiin jiila atileetiksii Itoophiyaaf boruu simannaan gootaa ni taasifama. Jiila atileetiksii Itoophiyaa shaampiyoona atileetiksii addunyaa 19ffaa irratti hirmaachuun bu'aa jajjabeessaa argamsiisaniif guyyaa boruu simannaan gootaa kan taasifamuuf ta'uu ministeerri aadaa fi ispoortii beeksise. Shaampiyoona atileetiksii addunyaa 19ffaa kanaan Itoophiyaan addunyaarraa 6ffaan yoo xumurtu Afrikaarraa immoo Keeniyaatti aantee 2ffaa baatee jirti. Ministeerri aadaa fi ispoortii obbo Qajeelaa Mardaasaa ibsa kennaniin shaampiyoona atileetiksii 19ffaan gaarii Budaapestitti geggeeffameen Itoophiyaan bu'aa gaarii argamsiisuu ibsaniiru. Dorgommichaan Itoophiyaan warqii 2, meetii 4 fi naasaa 3 argachuu eeruun qabxiin argame maqaa gaarii Itoophiyaa kan ijaare ta'uun ibsamee jira. Haaluma kanaan jiila atileetiksii Itoophiyaaf guyyaa boru hagayya 23 2015 ganama sa'aatii 12 irraa eegalee buufata xiyyaara addunyaa Booleetti simannaan kan taasifamuuf ta'uu tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaasee jira. Leenjisaan duraanii Manchester City Roberto Manciniin leenjisaa garee biyyaalessaa Saudi Arabiyaa ta'an. Manciniin leenjisummaa garee biyyaalessaa Xaaliyaan irraa kan ka'an torban lamaan dura ture. Manciniin biyya isaanii Xaaliyaanii waliin waancaa Awurooppaa bara 2020 mo'ataniiru. Gareen isaanii Xaaliyaaniin osoo hin mo'amin taphoota 37 taphataniiru. Garuu waancaa addunyaa bara 2022 osoo hin darbin hafaniiru.
Manciniin Saudi Arabiyaa waliin waliigaltee hanga bara 2027tti turu mallatteessan. Taphni isaanii jalqabaa Koostaariikaa waliin fulbaana 8 bara 2023 dirree Niwukaastil irratti ta'a. Saudi Arabiyaan leenjisummaa Hervii Raanaardii jalatti waancaa addunyaa Dohaatti geggeeffameen Arjentiinaa kan dhumarratti waancicha mo'atte injifattee jirti. Manciniin Manchester City yeroo jalqabaaf waancaa Premier League akka injifatu kan gargaaran bara 2012tti ture. Fiorentina, Lazio, Inter Milan, Galatasaray fi kilaba Raashiyaa St. Petersburg leenjisanii jiru. Taphattoonni jajjaboon kilaboota Awurooppaa gara kilaba Saawudiitti makamaa jiraachuu hordofee Manciniin garasitti imaluu miidiyaaleen gabaasaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo Waliif TV irraa oduun yeroo kana kanan gammaatti daawwattanidha. Nu waliin turuu keessaniif ulfaadha. Andaaniil Tasfaayiiti.